pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee Iraan kan isaan dubbatan ilaalchisuudhaan hoogganaa olaanaan Iraan deebii kennaniiti kan isaan jiranii mee sanarraa kaan. Tole erbaa galatoomii wanti Iraanii fi Israa'el gidduutti deemaa jiru wanti qabbanaa hin jiru numaayyuu hammaatate kan jiru gamaa gamanaa gaggeessitoonni biyyootaa dubbii jajjabaa walitti dubbataa jiru. Tiraamp kaleessaa kaasanii wanti isaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreessan Iraan caalmatti dheekkamsiiseeti kan jiru. Tiraamp kaleessaa Iraan akka harka kennattu jedhanii turan akkasuma Ayatollah Khamenei bakka inni dhokatee jiru beekna garuu najjeessu jedhanii. Ammaafaa taa'u maleeti. Eeyyee ittaan sun immoo kaleessa si'a sadiidha kan isaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansanii. Iraan harka kennachuu qabdi jedhanii turanii. Sanaan wal qabatee immoo hoogganaa olaanaan Iraan deebii sanaaf faallaa ta'edha kan isaan kennan. Eeyyee nama seenaa keenya hin beekne nama eenyummaa Iraan hin beeknedha kan akkasitti dubbatu jedhaniiti Ayatollah Khameneiin har'aa ibsa miidiyaadhaaf kan kennani. Seenaan Iraan sana miti kan agarsiisu Iraan biyya goota akka taate biyya salphaatti harka kennattu akka hin taanedha. Kanaaf namni Iraan akka harka kennattu dubbatu nama ogummaa hin qabnee fi eenyummaa Iraan nama hin beeknedha jechuudhaan Iraan akkasumatti akka salphaatti biyya harka hin kennanne ta'uu kan dubbatanii. Kana wal qabsiisee wanti kaasuu qabnu seenaa Iraan itoo kaasnee gaariin itti fakkaata. Iraan yeroo dhiyoo dhaloonni haaraan waraana arguu baatullee waggoota 37 dura Iraaq wajjin waraana waggaa 8 gaggeessaa turanii. Sana keessatti lammiileen Iraan gara miliyoona tokkotti siqan akka du'antu tilmaamama. Yeroo sana Saadaam Huseen Iraan magaalaa Teheraan dabalatee haleellaa gurguddaadha kan irratti gaggeessaa ture. Badii guddaatu qaqqabe Teheraan keessatti. Yeroo sanattiyyuu Iraan akka salphaatti harka hin kennanne Saadaam Huseen fi waraana sana keessaa waggaa 8 booda ba'anii. Seenaan Iraan maal agarsiisa? Iraanii uummata rakkoo dandamachuu danda'u jedhamuudhaan kan beekamu. Rakkoo keessos rakkoo alaatti dhufuus dandamachuudhaan warra beekamanidha. Iraan biyya qoqqobbii garaa jala jirtudha. Qoqqobbii waraanaa kan diinagdee hedduu jala jirti. Sana keessa teessee garuu baha giddu galeessaa keessatti biyya dhiibbaa guddaa uumuu dandeessedha. Amma immoo akka carraa Teheraan Israa'el wajjin lolatti jiru. Akkasuma ta'eetiyyuu ammayyuu Israa'elitti otoo Israa'el olaantummaa qilleensaa irratti qabdu misaayila gurguddaa hypersonic warra jedhaman gara Israa'elitti dhukaasuudhaan miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jirti. Deebiin Ayatollah kun waan seenaa isaanii dhugaa ta'e namatti agarsiisu of keessaa hin qaba. Miidhaa nama Iraan irra ga'e salphaadha jechuu osoo hin taane Iraan biyya akkasumatti salphaatti harka namaa kennattu miti waan jedhu seenaan isaanii waanuma akeekudha kan Ayatollah dubbatan. Waa'een buufata niwukilaraa Iraan tokko baay'ee kaafamaati kan jiru. Buufanni kun Fordoo jedhama. Sababni addaa buufanni niwukilaraa Fordoo kaafamuuf maali? Buufataalee gabbisa niwukilaraa Iraan qabdu keessaa Nataanzii fi Fordoon warra gurguddaadha jedhamanidha. Nataanz irratti Israa'el haleellaa gaggeessite miidhaa guddaa akka qaqqabsiiste biyyattiin amantee jirti. Garuu Fordoo bakki jedhamu bakka akka malee lafa keessa fagaatee ijaaramedha. Wiirtuu Israa'el humna amma qabduun haleellaa qilleensaa amma gaggeessituun boombiiwwan Israa'el darbattu bakka kana haleeluu hin danda'an yookiin immoo gadi fageenya meetira gara 80 gara 60 amma 100 deemuu danda'a warra jedhan jiru xinxaaltonni. Israa'el humna amma qabduun boombii kana rukutee seenee dho'insa gaggeessee barbadeessuu hin qabdu. Kanaaf boombii akkasii kan qabu eenyudha? Ameerikaa qofaadha jechuudha. Ameerikaan immoo boombii kana qofa Israa'eliif kan kennitu ta'e boombii qofa miti kan isheen kennituu fi xayyaara boombii kana darbatu kan mataa ishee qabdi. Xayyaara B2 jedhamu. B2 Spirit yookiin immoo B52 warra jedhaman strategic bombers warra jedhamanidha. Isaan kun 5th generation warra ta'anidha. Xayyaarota Ameerikaa kanadha kan faayidaarra oolu. Kanaaf Israa'el waraana kanatti erga seentee karaa kamiin iyyuu Ameerikaan akka cinaa ishee dhaabbatu gochuu waan hin oolledha. Dubbii Tiraamp kaleessa irraa kaasanii dubbatan irraa waan irra jedhan irraa yoo kaastee ilaalte Tiraamp dubbiin isaanii ejjennoo qabatamaa haadha buyyuu malee waan namatti kan akeekudha. Xinxaaltonnis madda miidiyaa garaagaraas kan dubbatanii Ameerikaanii waraana kanarratti hirmaachuudhaa fi fedhii agarsiisu ishee wanta akeeku odeeffannoon bahaa jiru. Tiraamp inumaa yoo irramaan jedhanii dubbii isaanii kaleessaa waan qabbaneessu wayii kan fakkaatu Iraanii nagaa barbaacha amma gara Waashingitan dhufuuf jirti mariitti fufuudhaaf jedhanii garuu immoo UN'tti dippiloomatiin Iraan garuu dubbii kana soba akka ta'e Iraan akkasuma biyya mana namaarra deemtee araara gaafattu miti biyya kabaja qabduudha jechuudhaan kan deebii kennanii. Kanaaf wanti deemaa jiru wanta xiqqoo yaaddoo uumuudha. Fakkeenyaaf kaleessa xayyaaronni waraanaa Ameerikaa gara baha giddu galeessaa socho'anidha. Akkasumallee dooniiwwan xiyyaarota waraanaa qulqullaadhaan baatan gara sanatti bobbaasaniiti kan isaan jiran. Kanaan wal qabsiisee wanti kaasuu qabnu Ayatollah wanta kaadha dubbatan keessaa Ameerikaan waraana kana keessatti kallattiin kan hirmaattu yoo ta'e yookiin Israa'el gortee Iraan kan weerartu kan waraantu yoo ta'e buufataalee Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiranatti haleellaa cimaa yookiin immoo haleellaa laalessaa ta'e inni fudhanna jedhaniiti kan Ayatollah dubbatanii. Ameerikaan baha giddu galeessaa keessaa gara buufataalee waraanaa 19dha kan isheen qabdu. Gara loltoota 40,000 hanga 50,000 kan qabdu isheen keessumaa Bahareenii fi Cyprus keessaa loltoota hedduu qabdi. Biyyoota kaan keessaa immoo buufataalee waraanaa buufataalee
xayyaaraa hedduu qabdi. Iraan baha giddu galeessaa keessatti biyya cimtuudha. Yeroo dheeraadhaaf kan itti gargaaramaa turte Iraan baha giddu galeessaatti hidhattoota Hamaasii, Hezbolaa akkasuma Hutii fa'aati. Isaan kun hamma tokko aleellaa Israa'eliin dadhabaniiti kan isaan jiranii. Ameerikaan baha giddu galeessaatti waraana kanaan dura gaggeessiteen doolaara tiriliyoonatti lakkaa'amu kan ishiin baafte. Ammas deebitee waraana kanatti waan seentu sitti fakkaata. Seenuu ni dandeesse dheetanii namanani maaliif Iraanii Ameerikaafis yaaddoodha. Sababni isaa walitti dhufeenya nagaa ta'e kan miti kan isaan qabanii walitti dhufeenya waraanaati kan isaan qabanii. Egaa guyyoota ittaanan keessatti maaltu ta'uu akka danda'u wajjumaan kan ilaallu ta'a. Hiikaa fi tasaa odeeffannoodha gara Liibiyaatti imalan irra deddeebiidhaan kaan irbaata qurxummii ta'anii kaan biyyattii keessatti danqamanii maallaqni gadhiisuudhaaf irra deddeebiidhaan itti gaafatamaa jiram. Tibbana Sarargee Bahaa Baddannoorraa kanuma dhageenye. Dargaggoo Saafii Ibraahim Bakar barataa kutaa 11 yoo ta'u bara 2016 barnoota addaan kutee otoo maatiin quban qabaatiin gara Liibiyaatti qajeele. Dallaalaan Saawud Arabiyaa si geessinaa jechuudhaan Sudaan keessa qaxxaamursee hiriyoota isaa 2 biroo wajjiniin biyyaa baasuudha dubbatu maatiin hiriyaa isaa keessaa inni tokko karaatti du'e. Inni hafe immoo mana hidhaa Liibiyaatti du'uudha himu maatiin. Obboleessi Saafii inni quxisuun gaaddisaa Ibraahim akka ta'e himu akka jedhutti gaddisiisuudhaaf birrii miliyoona 1 ol gaafatamaa jiraachuu ibsa. Inni amma urmiidhaan nama ganna 30 qotaa jedhanii dawwalanii yaamanii beekte. Dallaalaa waamee yaachitti yaamee carraa mootummaa dorgomsee qotaa jedhanii yaamanii. Tole. Inni lakkee barumsuma jira achi karaa jira karaa simuusan isaa qabnu kuchisiin. Achi ijoolleen nama 3 wajji kutanii bakka namni 3 namni tokko karatti tokko immoo achuma maneedhaa keessatti biratti beekte. Asii Finfinnee irraa xayyaaraan naannoo Amaaraatti buusan. Tole. Achiin booda immoo baatii takkaa fi bultii 15 miilaan oofalaf. Eessa geessuudhaaf jechaadha? Duraan Saudi Arabiyaadha isin geessinaa jeniitti carraa baatii 4 dalaydanii mootummaa kafaltan jenii akkasii qabanii hojjetan beektaa. Yoomi kan inni isin dhageessanii achi qaqqabuusaa? Kan barree ture bakka beektaa eegasiyaasu baatii 9 dabrine haala yaaddeessaa rakkoo hamaa keessa jiranii beekte. Maal isinitti mee maal isiniin jedhee? Maallaqa miliyoona takkaa fi 100,000 gaafatan. Eenyu kan isaan butee akkasitti maallaqa itti gaafatu? Dallaalaa wali gurgurate jechuudha beekte. Liibiyaa keessa bakka kam jirra jedhanii? Liibiyaa keessa mana hidhaa lafa jalaa jirraa malee bakka sana jirraa nuti himne silkii ogaa irra dawwallee viidiyootiin dawwallee bakka nu jalaan kaasan immoo karaa sagaleetti nu jalaa kaasan. Maallaqa sana akkamitti galchaa isiniin jedhu? Maallaqa hanga tokko 100,000 harkaddeetii akkumatti seeqaa jennaan bakka mana baankii dheetiin nu dawwaltaa naan jenna. Baankiidhuma Itoophiyaa jechaadha. Yoo akkas taate malee immoo akkaawuntiin sa'aatii takka bichaadha qilleensa irra turte itti booda carraan qabduu jenni beekte. Maallaqa kana kaffaluudhaaf maatiin kee humna qabuu? Humnaan qabanii bakka waan takka nuti 100,000 kanaa kun waan qabnu gurgurreeti waan takka waan mana keessaa qabnu guutinsaa gurgurreeti. Hiriyaan isaa tokko achitti du'ee naan jette mana hidhaa sana keessatti sababa maaliif du'e jedhan? Inni soomana keessa du'ee bakka duraan uleedhaan nutumaa jiranii halkan guyyaa jeniitti nurra dawwalanii beekte. Mucaan yarateetu macha keessatti bira du'e. Kanaan gaa beekte karaa taanee deemu kun gaa yoo rubbummaan irraa tiisee malee beekte ilmi namaa tiisee nan dawwa. Kan ganaa akka ittiin seenne jechuudha. Namoonni akkanattiin deemanii rakkoorra bu'an jiru mee naannoo keeti? Naannoo keenyaa kanaa kun obboleessuma kiyya bichaadhaan dhagee beektee Liibiyaa sanitti hidhamuu isaatu. Tole maallaqa kana kaffaluu hin dandeenyu jettee carraan obboleessa keetii maal ta'a sitti fakkaata haala kanaatiin? Haala kanaatiin bakka lubbuun isaa tochi keessaa boo yaaddoodha qabdii bakka haala rakkoo keessa jiranii qoonqoo fi kana hunda hanqitaata jiranii. Nuti kana bakka humna qabaannee sadaqaa kadhachuudhaafis du'aaneetti waa takka bakka dhabnee dachaanee waa takka waan qabnee kan qabaannee baafnus hin qabnu yoo rabbummaa furmaatti mootummaatti nu godha. Dhaabbata dhimma godaantotaa Liibiyaa irratti hojjetu keessa kan hojjetu Abdurrahmaan Abdulqaadir tarree namoota Liibiyaa keessatti ugguramanii keessatti maqaa Saafii Ibraahim akkan argine kaase. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaa 100 lakkaa'aman biroo biyyattii keessatti danqamuu quba qabaachuu dubbatama. Ragaa qabu keessatti ammatti nama kana na bira hin geenye maqaan isaa ijoolleen maqaa isaanii na bira gahee jiru gara nama 20ti kan maqaa isaanii harkatti qabnu jechuudha nuti sirriitti beennu garuu baay'eedha warri ugguramee jiru warra kana keessa jiraachuu danda'a hin arganneen ammatti. Lammiileen Itoophiyaa biyya sana keessatti akkaataa kanaan ugguramanii hagam ta'u waliigalatti? Hamma daataa qaburraa si himuu hin danda'a. Kan hin beeku magaalaa Bin Walidi keessatti gara nama 150 ragaan qabu akkasuma saba yookaan magaalaa bakka Barashaati jedhamtu warri mootummaa kan qabee mandallala dhuunfaarraa qabee hidhee jiru nama 225 kanaan ragaa isaa qabu.
kaan ammoo gara Tiripooliitti yoo dabalame jedhee baay'ee ulfaataadha. Gara itti lakkoofsi isaanii guyyaarra dabalaa deema waan ta'eef lammiileen Itoophiyaa hamman tanatti mana hidhaa keessa jira jedhee wanta hin beeku hin jiru. Dallaalaan Itoophiyaa irraa kaasee amma biyya sanaatti neetwoorkiidhaan akka isaan hojjetan nu kaasuu maallaqas baankuma biyya keessaatiin akka erganiif yeroo gaafatan dhageenya akkamitti kun ta'uu danda'e. Biyyuma bakkuma isaan dhalatanii irraa kan ka'u dallaalli kuniin dhugaa dubbachuu fi amma akka godina Arsiititti naannumarraa kaasee gandumarraa kaasee hanga aanaatitti hidhaan jira. Aanaarraa amma godina achirraa immoo Finfinnee achirraa Finfinneerraa hamma isaan Gondariif yookaan Matammaa naannoo Amaaraa kana keessa qaxxaamuranii Suudaan deeman maraayyuu neetworkiin isaanii tokko jechuudha. Walitti hidhama qaban wal beeku. Biyyarraa namni kun karaa kanaan nama ergu wal beeku. Sobanii biyya biraa irra guddaan isaanii Dubaay deemtu jedhanii sobaniiti biyyarraa gizee oofamanu yookaan Finfinnee gizee gahanu ammoo gara naannoo Amaaraa erguu fi maqaa naannoo Amaaraa sanitti baasanii yookaan waraqaa gara sanatti deemanuun dookumentii gara ittiin deemanu baasanii fi kan erganu ijoolleen waa'ee kanarraa nuti qoranne akkasitti gara Liibiyaa kanatti gurguratu jechuudha. Wanti kun kan jiru biyyumarraa nama biyya keessa jirutti waa'ee kana hojjechaa jira amma yeroo nuti dhageenyutti. Ayyee yaada nu kenniteef guddaan si galateeffadha ulfaadha. Baay'ee akkasiin galateeffadha galatooma. Kanaan duras Liibiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa yeroo garaa garaatti danqamanii gadhiisuudhaaf maallaqni gaafatamaa turuu fi kanneen maallaqa